Mucaan tokko qeensarraa ila rifeensaati ijaallaluu sodaatu. Mucaan tokko achi na dubbise sheekha naan jedhe. Inni dubbise. Yeroo an akka rifadhu hin beektaa naan jedhe. Hin beeku jeen. Yeroo nama awwaalanii qabrii gubbatti aboo namni deeyni irraa qabdan ofii godhaaf yoo hoottaa himadhaa jedhansa yeroo san rifadhaa jedhe. Maaliif jennaan namni ani irraa waan fuudhin hin jiru jedhe. Eenyuun hayyama gaafadha jedhe. Namni awwaan saan fuudhin hin jiru jedhe. Masii galee laal mucaan kun mucaa kana bakki inni jiru laaleeti. Guyyaa tokko mucaa san imaamni ufitti dhiheessee aboo abbaa maal keessa jirta jeen hin jiru. Namni hoggaa xiqqoo amalli isaa akka tokko ta'een dura namni baqatuu nu yidu. Akka waan wanni sun amantiidha. Namtichi kana lagatu baqatuu ijoolluma gandaa yoo rifeensi salleen xiqqoo akka tokko ta'e yoo uffanni salleen qoqqoybaa wahii ta'e akka nama juzaam qabutti namni dura dheessu eenyu nuutu irra dheessa nama biroo. Adeemsi sun adeemsa sirriitiin namni kun hundi hamaame gariin sirraa'uu gaarii waan si ajaa'ibu akkuma jiru sanii namatti dhiyaatu dhabe. Mucaa rifeensi isaa asirra ciisu magaalaa takkatti rifeensa asirra hanga'e filatee maaliif rifeensa kana filatee maal qaba nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam numa fillee jedhamni akkasii beeke daliilli tuulaa beeke. Mucaa xiqqaa kana muhaadara khaaddama akka gaariitti irra deemee khaaddama. Yeroo boqonnaa wayii goonu ni yaame gammadeen na bira dhufe. Wayin sitti haajamee jeen himadhu sheekha wahumma feete himadhu naan. Rifeensa kana waa xiqqoo naa gabaabsi jeen. Boru narratti hin gartu sheekha jeen. Akkasii bee boru narratti hin gartu. Ganama wayita dhufu mucaa anuuni wallaale nama barxalee rifeensi asirra jiru arra beekuu hin dandeessu bar. Mucaa sana anuuni wallaale. Hundi asuma gaalmatee ngitan bordoddee himuun fedhu mucaa tokko arge. Rifeensi warra ammaa ijoollee akkaaf ijoollee fakkaatu. Mucaan ammoo nama nuti beeynu wajji fira. Anuu amma yoo isinitti hime nama sanni beeytan himuun fedhu. Qabeetuma namarraa achiin bee mucaa wanni kuni warra keessan hin fakkaatu jeen warra keessan fakkaatu jeen. Ganda isaanii hin beekare yaadu. Wanni kun ganda keessan hin fakkaatu ganda keessan fakkaatu jeen. Amma firraa mura sheeka jeen. Magaalaa keessa koo gabbaane ifaan hin jiru. Ammoo muruuf beeku. Ifaa dhabnee odofiinuu gurbaa tokko jineetara qabajan kaasi janiini jineetara kaasisiisanii rifeensa wal qixxeessinee. Nama kana hunda nama ganda jiru kana badaa isinitti hin fakkaatin nuutu rakkoo qaba garii. Namni hoggaa xiqqoo amalla isaarratti waa garree akka nama juzaam firra minal majzuum kajan san. Akkasi firaara ka minal asadi hin jedhi akkasi dheessin. Akkasiimi namni kun eenyu qaba sheekha. Sheekha biroo qaba. Amantiin inni miseensa ta'ee lakkaawwate amantii tami. Wayi kiristaana lallabate. Lallabatee amma dura afaan kiristaan. Hin lallabne eenyu qaba namni kun. Gaafa du'eewuu sin hanqatu jirummaa dheessiti. Gaafa du'eewuu mucaa ganda tokkoo ganda buluu du'e hootoo ganya nirruma salaannaami. Hogga jiru maaliif dheessiti. Ijoollee san fidhiyee isaa ijoollee gandaa tan. Ijoollee hamtuu isiniif fakkaattu tun hundi hamtuudhaami. Haaluma harkaa qabuutu garii akkas godhe. Masgida xarafa namni jirtan faan xarafa waan akkasii itti baay'ata. Lakkuma gandi laafaa deemuni ikoonoomii fi waa hundaan dadhabu ijoolleen dalagarraa ala taate. Abdiin takkittiin isin qabdu yoo jiraate isin kanatu. Sheekha amantuma tanaan rabbi biyyan nu qabe namni naan jedhu akka isan qabdu. Silaa akka jiruun keessa jirtuun qaata dhumne diinuma kanaan rabbi biyyan nu qabe. Waanuma galgalaa ganama dhageenyu kanaan sabrii uf goone namni jiru lakkoo isan qabu beeku.